بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتان كوجمتوتا في جالتمتوتا المارم ولا بك جرتان اتفايا في نجين ربي سمبرها جراتو السنين جدا تكنا تقال الحمد لله جا خاسين نجيه هندم خينيا ولينو خاسين نجيه قالت ربيتي أنا يحيى حاجي أحمد أرانتنا دامسين يعني سنيف كابو دامس جباباتك إننيس مال سيتا risaalaa gara feesbuukaatiinis gara waatsaappiitiinis namni irra guddaan isaa waliif sheer godhuu guddatee jira jechuudha. Risaalaan sunis maqaa rabbii sagal taate maqaa rabbii barreeffama maqaa rabbii qabdi jechuudha. Maqaa rabbii jechuudha. Maqaa rabbii sayidan kana yoo ati nama haganaaf ergite waan akkanaa yeroo hammanaa keessatti milkooyitaa jechuu yoo ati immoo maqaa rabbii kana akka taphaatti waa akka laaftutti dagattee bira kuttee yeroo akkanaa keessa waan akkanaa kasaarta kan jedhu risaalaa akkanaatiin of keessa qabdi jechuudha. Namni waan akkanaatiin oofu wallaalaadha yoo beekaa ta'e ammoo adawwiidha jechuudha. Waan akkanaatiin irraa akka of eeggattan isin jedha jechuudha. Amantiin islaamaa amantii hirna qabdu miti amantii guutuudha jechuudha. Waan daliila hin qabne waan ragaa hin qabne fuutanii waliif sheer gootanii waan waliin gaddaaftaniif hin qabdu jechuudha. Saniifuu waan akkanaa tanarraa akka of eeggattan obboleewwan islaamaa yoonii fi waan sheer gootu tokko waan poost gootu tokko yoo beeyite yoo wallaalte beekaan aalimni jira. ربي قرآن ساخي سمال جل سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جيتشو warra zikriidha warra fakkeenyaaf warra ulamaa'ota warra fakkeenyaaf isin irra bebbeekoodha yoo hin beekne isaan kana gaafadhaadha jedha jechuudha. Saniifuu waan hin beekne takka akkuma fuutee sheer godhuun baay'ee rakkina guddaa nama biraarraan fiduutu mala jechuudha. Baay'ee rakkina guddaa nama fakkeenyaaf namni hin beekne si jalaa fuudheeti kan biraatiif sheer godha kaanillee fuudhee kaaniif sheer godha akkasitti aalama kana guutuurra facaate jechuudha. Takkasiitiiti obboleewwan islaamaa waan akkanaa tanarraa akka of eeggannu hundummaan keenyaa jechuudha. Waan hin beekne takka beektota keenya gaafanne akkasitti beektota keenya sanirraa fudhannee achi bu'uura akkasitti itti haa fayyadamnu isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.